barnoota ammas barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon Oromoota. Barnoota ammas barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon Oromoota. Barnoonni dhugaa ifirraa eegala aadaa hubachiisee seenas ni xinxiila of tuffii balleessa haamilee kufta kaasa ija jaame banaa sammuu bilisoomsa ija jaame banaa sammuu bilisoomsa. Barnoota ammas barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon Oromoota. Barnoota ammas barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon Oromoota. Barnoonni dhugaa seenaadha hundeensa muuxannoo sabaa aadaadha maddisaa afaan Oromooti utubaan bantiinsa. Barnoota dhugaatu bilisa nu baasa. Barnoota dhugaatu bilisa nu baasa. Hunda keessaniif nagaan koo haa dursu. Waamicha guyyaa eebba kitaabaa. Har'a waan haaraa isinii qabadheen dhiyaadhe. Kunis kitaaba yeroo dheeraa dura barreessee ture mata dureen gaaf tokko kan jedhu yoo ta'u kitaabni kunis asoosama seenaa dhugaa irratti hundaa'edha. Ergaan kitaabni kun of keessaa qabu inni guddaan gabrummaa jaarraa tokkoof uummata Oromoo irratti fedhamee ture jalaa bahuuf itti cichoominaan qabsaa'uun dirqama ta'uusaa kan akeekkachiisudha. Akka fakkeenyaatti jaalalleen yookiin kaadhimawwan jireenya qabsoo keessatti dabarsan walfaana lubbuu isaanii bilisummaa uummata isaaniif wareega galchuu isaanii kan agarsiisudha. Kitaabni kunis waxabajjii gaafa 11 2017 waaree booda sa'a 5 irraa eegalee waajjira hawaasa Oromootti kan eebbifamu ta'a. Guyyaan kun akka kanaan dura haasaa waa'ee mirga namoomaa qofaa osoo hin taane tokko guyyaa akka barreessaa tokkootti of dhiyeessee waa'ee kitaaba gaaf tokkoo fi kan biroos kan karaarra jiran guyyaan isinitti himu ta'a. 2 guyyaa waa'ee jiruu fi jireenya koo akka dhuunfaatti waa'ee qabsoo irratti waggoota dheeraaf hirmaachaa ture irraa muuxannoon argadhe osoo irraa hin qusatiin isinitti yeroo guyyaan himudha. Kanaaf guyyaa kana waajjira hawaasa Oromoo magaalaa Torontootti argamtanii akka qooda irraa fudhattan kabajaan isin affeera. Dargaggootaa fi dubareen akka irratti hirmaatanii muuxannoo kana irraa akka qooddatan abbootii fi hawwan akka isaan jajjabeessitan kabajaan isin gaafadha. Guddaa galatoomaa kabaja wajjiniin. Ani Gaaromaa Baqqalaa Waaqasaati. Nagaan. Bu'uura hegereessan gubbaasaatti jaarra. Bu'uura hegereessan gubbaasaatti jaarra. Barnoota ammas barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon Oromoota. Barnoota ammas barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon Oromoota. Barnoonni dhugaa ofirraa eegala. Aadaa hubachiisee seenaadhaas xinxila. Of tuffii balleessee hamilee kufte kaasa ija jaame banaa sammuu bilisoomsa.